Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaa Zeenu jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa olmaa harraatiin yookaan odeeffannoo keenya har'a waa sadiin isin biraan geenya inni tokko oduu gaddaas qabna akkasumas ammoo oduu gammachuus qabna kan biraas ammoo intaloo shamarran tokko nuuf barbaadaa kan jedhu ergaa nu dhaqqabe isas eenyu akka taate isinitti himna jechuudha dursa oduu gaddaarraatti jalqabna egaa akkuma beekamu guutuu Oromiyaa keessatti goolamni siyaasaa akkasumas hayyoota namoota bebbeekamoo Oromummaa isaaniitiif falmatan guyyaa guyyaadhaan akka isaan ajjeefamaa jiranidha kan nagaamaa jiru akkuma beekamu walloon diina walakkaa keessa teessee walabummaa isiitiif waggaa hedduu kan falmachaa jirtuu fi arrallee kan falmataa jirtudha kan akkuma beekamu egaa walloo keessatti dhalataan Horroo Guduruu tokko kan achitti dhalatee imma hojiitiif gara walloo deemee walloo addunyaadhaan akkasumas qabsoo wal Oromoota walloo jijjiiree addunyaa asfaw wareegameeti jira jechuudha addunyaa asfaw nama beekamaadhaa fi walloo keessatti bareechee beekamuuf jaalatamuu fi hawaasa keessatti walloo keessatti akka dhalateetti kan hin beekamu malee akka inni bakka biraatti dhufee walloo keessa jiraatutti hin beekamu egaa asfaw harka diinaatiin addunyaa asfaw harka diinaatiin akka nyaatamedha odeeffannoon kan nu dhaqqabe walloon diina walakkaa teessee Oromummaa isaatiif takka osoo hin jilbeenfatin har'a geessee jirti jechuudha ilmaanisii guyyaa guyyaadhaan kan isin dhabaa jirtu walloon Oromoo akka guutuu Oromiyaa keessatti saba yookaan naannoo miidhamte keessaa adda dureedha jechuudha egaa baay'ee kan nama gaddisiisuudhaa fi odaa walloo guddaatu jige akkuma jedhamaa jiru jechuudha namni kuni nama qabsoo Oromoo walloo jijjiiree fi tooftaalee waraanaa kan jijjiireedha jechuudha baay'ee nama jaallatamuuf nama dinqisiifatamuudha addunyaa asfaw rabbiin lubbuu kee haa boqachiisu egaa inni biraa ammoo oduun gammachiisaa keenya akkuma beekamu torbee kana keessa sirba abbaa giddiitii wal qabate walitti bu'insi namoota miidiyaa irratti bebbeekamanuu fi Oromoodhaaf bu'aa buusaa jiru jennee jara hiriirree jennu gidduu wal dhabiinsi tokko kan muudatetu jira ture wal dhabiinsi kun gara taanetti adeemaa ture gara gandaattis deemaa ture akkasumas immoo gara waan biraatti illee deddeemaa ture jechuudha garuu warrumti waan kana wal faallessanii yookaan walitti bu'insa jara gidduu jaraatti uumame walitti dhufanii halkan kaleessaa araara buusanii jiru jechuudha warri gidduu seenaa turanii kaayyeelaanii fi sheexanni gidduu jaraa gadhiifame hundisaatu hidhamuun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha Muhammad Aljazeeraa abbaa giddii akkasumas immoo asliyoonni sabaa Mubaarak Musammaa Reedi Adam warra kana gidduu jechuun sababa sirba abbaa giddiitii wal qabate akka dhuunfaa kiyyaatti asliin maal barbaade akka sirba sadaqiiqaa ture annan beeka garuu namoota tokkoof hin galle akkuma kana gaa namni waa hubatuuf namni waan hubanne jiraachuu danda'a kanaafan deebii kennuu dhabe jechuudhaani sirba abbaa giddii dhuguma dubbachuudhaaf taanaan erga asliin qeequu jalqabeeti kan bareechee daawwatame kun bu'aa guddaa buuseedha yeroo ammaa kana keessaa yoo wal qeeqxe malee namni tokko hin beekamu yoo wal arrabsite malee hojiin kan kee yoo an fakkeenya sirba tokko baasee jedhee sirba kan koo sanarratti nama sirba koo sana qeequ yoon argadheani sirbi sun akka ni daawwatamu godha bareecha bara faallaa waan ta'eef garuu garaagarummaan uumame sun garaagarummaa akka ajaatti deemaa ture guyyaa kaleessa garaagarummaan kun diigamee nu gammachiisaniiti jiru jechuudha guddaa galatooma kun fakkeenya nu ta'uu danda'udha qaba ilmaan Oromoo hundinuu kaabaaf kibbaa keessatti siyaasa tokko warri deeggaru walitti duulurra walitti dhufnee wal jajjabeessinee waliin mari'annee qabsoo uummata Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u dhaqqabna yeroo ammaatiif walitti bu'insi dhuunfaa kan keenya cinaatti haa kaawwannu amma guutummaan guutuutti dhimma keenya yookaan ilaalcha keenya gara qabsoo uummata Oromootti naanneffachuu danda'u dhaqqabna kun barumsa guddaa nuuf ta'a jenna oduun inni gammachiisaan kana amma immoo gara waan tokkotti dabarfannu intala tokko jirti siifan jedhamti intalli kun TikTok irratti nama beekamtuudha
shamarran Oromoo nama akka kanaa of keessaa qabaachuu isiitti baay'ee kan namatti toluudhaa fi gama kiyyaan baay'ee nama dinqisiifadhuudhaa fi anumti kunuyyuu akkan gara ispoortiitti galee ispoortii hojjedhu akka kaasaati jirti. Sirboottan isin fayyadamtu sirboottan qabsooti. Ispoortiin isin hojjettu internationalityidha malee akka Oromoo qofa waan taateef osoo hin taane akka internationalitti kan isin hojjettu. Mee viidiyoowwan tokko laallee walitti haa deebinu. Abdii murattee kaatee jarri gidduu seenii baasii gargar dammaqiinsaan eegidiina alagaan kolfa nama ciina meeqa nyaatamee mana hidhaatti kan ba'ee hafe angaarratti Oromoo buqqisuu biyya isaarra jilbeeffanna manu gaheera yaa afuuftuu maal fokorri Egaan daawwattoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf taanaan shamarran Oromoo yeroo isin akka kanatti taalentii addaa kana qabaattee sodaa tokko malee bakka adda addaatti taalentii si agarsiistu kuni dhuguma bagan Oromoo irraa dhaladhe nama jechisiisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een dinqisiifadhaani. Dandeettii isin qabdu dandeettii eenyuuyyuu caala nama addunyaa irratti dorgomuu dandeessudha mucaan kuni. An dhugaa dubbachuudhaaf baay'een dinqisiifadhaani yeroo baay'ee nan hordofa. Qalbiin fuuteetti jechuudha mucaan kun isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan warri isiitti dhiyaatan akkatti naa himtanuu kamanumaan isin gaafadha. Egaa jaalalli jaamaadha waan irraa jaalala qabu beekamu waan ta'eef mucaa kana baay'ee dinqisiifadheetiin jira dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Mee viidiyoo si haa daawwannu. Arkalanu bunyi ture bulus gaaf falmataa gaaf tokko dhaadan namantu humburree Kumaanyanu goonni du'ee badus kuman dhalataa ajeemne baafanna lubbuu gurgurree Kumaanyanu goonni du'ee badus kuman dhalataa ajeemne baafanna lubbuu gurgurree Sanyiin dhiiraa dhiiruma guddata jabaa jalatti ilmiin jiraatu durrabbaa nyaatee Sodaa diinaa maaltu jiraata alagaa jalatti goota dachee nutti maalaalate Sodaa diinaa maaltu jiraata alagaan ilkaan adeesse koko falchisaa si nyaata. Shamarran Oromoo hundi keessan fakkeenya godhachuu ni qabdu mucaa kana akkam laalutti biyya faranjii jirti natti fakkaata. Sodaa tokko malee yeroo isin ispoortii hojjettu faranjoota keessa dhaabbattee akkasumas ammoo taalentii yeroo agarsiiftu dhugaa dubbachuuf taanaan taalentii adda bareechi akkan onnee nama booje jechuudha. Hedduu jaalladheetiin jira warri isiitti dhiyaatan warri isii beektan affaalbii maastaaqiyaa yookaan osoon waan tokko ta'in jabaadhaati na biraan qaqqabsiisaan isiniin jedha waa ergaan itti dhaammadhuun qaba amaanaan isiniin jedha keessatti kiyyaan ittiin wal beektanatti fakkaata tiktookis jala yeroon galee jedhu CE Kiyaara Bashiree ijoolleen tokko jiru kan isiin dinqisiifattu achi keessatti jechuudha. Kiyya hiriyaa kan keeti waan ta'eefan jabaadhuma dhaqqabisiin jedha. Sababni isaa baay'ee dinqisiifadhaanii ijoolleen akka kanaa halkan guyyaan qabu ansumayyada siin argadhu malee birsin jaaladha baay'een si jaaladha.